Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala ijoollee Oromoo shananii akkam jirtan nagaa keessanii isiniin jedha. Alhamdulillah jirra nuti nagaa fayyaadha isiniin jenna ka ijoollee Oromoo shanan wajjin naguma jirra. Isin akkam jirtanii jabaattanii bakka jirtanitti naguma keessanii ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa isiniin jedheetiniin jira. Guyyaa har'aa kana biraankii qabadhee dhufaa jira jechuudha. Yoo kanaa mijatu taate hiriyaa xiyya takka irratti qabadhee dhufaa jira jechuudha. Garuu biraankii kana hojjetullee hin fedhu kafalatumaaf garuu nama narratti raawwate waan taateef ofirraa kafalatuudhaafis jechuudha. Akka kafalatuun gaarii mase'a. Akkasii turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Amma reefuma bilbilee fi jennaan naa hin mijatu daqiiqaa 5 booda walitti deebinaa naan jette hayyee jedheeni ture jechuudha. Akkasii isin irratti hin dheeressu mee piraankiisii maal irratti akkam piraankiisii godhullee achuma keessatti agartan jechuudha. Piraankichuma keessatti na wajjin tura haga dhumaatitti isiniin jedha. Like, subscribe, share godhaa jechuun amma kanarratti ka piraankii kanarratti hin danda'amu. Viidiyoo keenya keessa garseenatii wantoota biraa ka isinitti tole keessatti like, subscribe, share godhaadha isiniin jedha. Prank fi waan barumsa hin qabne irratti like illee isinin gaafadhu, subscribe, share illee isinin gaafadhu jechuudha. Wanta barumsa qabu jedhee yaadimmoo like fi subscribe, share naa godhaadha isinin jedha. Subscribe gochuun ka hundumaaf walitti qabaa waan ta'eef like immoo kama isinitti tole irratti gootanii jechuudha. Akkasii na wajjin turaa isinin jedha. Isin irratti dheeresse kaayee haga isin deebitutti eeggachuudha. Itti deebisaa jechuudha. Namni jennee dura meen deebisaa. Saa isin mijatu naa mijatu saa naa mijatu isin mijatu akkasitti wal faana ta'a. Wal faallaa taane. Hello, salam alaikum. Waalaikum salam. Bari ijoollee haasa'uu na dhoorge beeyta na harkaa cufte daa'imni telefoona yoo anas deebi'u ta'an achi fide. Rakkoo guddaa. Jirta akkam? Wallaahi jira alhamdulillahi rabbil aalamiin akkamati? Anis nagaa wallaa. Har'a dhugaa ka akkam jedhuu miti beeyta hajaajabduu ta dhiyoo siin jedhe saniif sitti dhufe. Abboo mucattiin diddee gandaan baatii baatee mee maaluma na gargaaruu dandeettaa daraa keessanu? Maal dirree xayyaaraa fidanii achii tartee kunoo akka goote na godhi jettiiti ka gali jedhaniin diddee mucoolee ammaa mataa jabaatti. Jalaa bahee jette baalii wayii jala jiranaan jette akka waan an biyya san beeku. Ijoolleen tafuutu ime jirti ufimee ijoollee amanamtuu naa fuudhiif ka mucalleen bar daa'ima beeyta. Nama dhiirallee yoo nama dhiiraa ta'ellee bakka kanaan socho'u jetti beeyta. Rakkoon qabu kalaa sanaatu nama godhaa lakkoofsa hin kennu ijoolleen adda addaa ta'e jedhe qabu. Jara biraadha jechuun dalagaa adeemtu garuu bilaasha baddee beektu dalagallee hin jirtu. Barsanuu dalaga mallee ishi jetti seeta mucaa waata dalagaa silaa biyyaa bahuu geettee biyyaa baate miti beeyta amma ijoollee as jirti siin jedhe san keessaa ta'e irraa xiqqootillee ta'e irraa boodan dhuftellee. Birri taaksii harka qabdiiree waanuma taaksii kabalatti. Jarattiin hin deemti jedhanii huccuu fi waan adda addaa walitti maranii itti kennan natti fakkaataan taaksii san harkaa qabdi harkaan qabdullee hin gaafanne. Mobaayilaa iyyuu chaarjiin keessaa na jalaa dhumuu ka'e naan jette beeyta mee amma bakka amma isiin siin jette san yoo sitti mee yoo mobaayilli harkaa chaarjiin keessaa dhumeef. Mobaayilli chaarjiin keessaa na jalaa dhumuu ka'e naan jetti beeyta ofii mootuu bakkeen jirtu bakka buna dhuga wayii bakkee magariisa dirree xayyaaraa sanirraa lukumaan deemanii dhaqan jette. Taaksii qabachuu dandeetti amma ishee taaksii qabachuu dandeetti. Haala kamiin qabatan taaksii biyya teessan sanitti? Taaksiin hin jira barreeffama taaksiitu gubbaa jira. Asmee lakkoofsa kenniifoo wanni qabaattee anaa bilbiltu. Abboo nama bilbilan illee hin qabdu ta'etti. Ani waan isiin qabdi hin qabduu beekaa bar bilbiluun harkaa dhaabatu ka'e amma tana furmaata godhinaan jette akka waan an biyya san keessa jiraadhee deemee fuudhu. Abboo itti gadi naa bahuu hin dandeettu adaraa kee si rakkisullee.
Ma eessatti itti gadi bayaaree bakki isiin jirtu hin beeku achirraa nu anillee kontiraata jiraan beekan jira. Dirree xayyaaraa magaalaa guddoo achiiti jette. Magaalaa guddittii jette. Amma michatti geggeessee dhufe isiin dirree xayyaaraa kam akka jirtu hin beeku. Ati lakkoofsa kii kenniif kana maatirrallee na dubbiftu irraa qabattee. Ati mee abboo qaamumaan bira naa dhaqi mee biyya sanitti namarraa rakkoo ga'anii fi maal jedhanillee qaamumaan bira naa dhaqi adaraa kee karamaa deebi yoo mucattii geeggeessitee deemaa jiraattellee. Laa deebi'ee bar mana jira kun waa hojjetaa jira siin jedhaami amma reefu. Amma sin ayyaman hiree gad deebiteetiniin ijumaan argitellee bara osoo deemillee jetteeni naa gorsite. Baasan sanuu fagoodha bar nurraa iddoon xiyyaara fagoodha jedhega. Abu Dhabiitiif ka Dubaay illee nurraa ka Dubaay faanti sa'aatii lama nurraa deemti. Ka Dubaay sani jette Abu Dhabii miti ka Dubaay. Sa'aatii afurii asrii. Hayi ati amma qaamumaan achi dhayitee dhufte badana mana maanan dubbi. Ijoollee bira dhaqee jedhaan. Yoo birri taaksii kafalattu qabaatte homaa rakkoon hin jiru. Yookaan illee ijoollee irraa kafalteen gaafadhaa. Mee akkasitti abbaa gaafa. Lakkoofsa kenniif. Mee ijoolleellee yoo itti yoo dandeette ufumaa bira naa dhaqi amma lakkoo isaaniin kennaa fi yoo chaarjiin keessaa jalaa hin dhumin haasii bilbiltu. Ijoolleen namni bira dhaquu danda'u hin jiru jedhe qaama sa'aatii kana inni ijoolleen tuuwwan illee dalagaa jirti beeka ijoolleen adda addaa bakka isiin jirtuuf bakka fagoodha yoo Dubaay illee jiraatte yoo Abu Dhabii jiraatte illee fagoodha beekta. Dubaay jette. Bakkeen safaaraa ittiin galan tanuma lamaani. Dubaay illee ta'u Dubaay. Ana Dubaay sa'aatii lama dalagaa deemsifti iyyuu. Ana Abu Dhabii keessa jira amma ati lakkoofsa kiyya kennii fanaan. Ati waan fedhan yoo maallaqa taate waan fedhan si haa gaafata yoo abboo yoo maallaqaaf taate wayyuuniti ya maallaqaaf yoo taate an biyyarra achi si ergaa waan fedhan si haa gaafatanii bakkuma sanii naa baasi mucaa bineensi nyaata. Wallaahi kontiraata barnamatti hin dhiisanii mana kontiraata. Sila amma waan sa'a lamaa tana gadi baatee ol deema manuma ofii galtu sanuu yoo naa galchite yoo itti himte. Mana kanaa silaan fida odoo ala keessa jette. Eega mucaan takka achii deemaa jiraatte manuma san naa fidi akkuma taate ta'i. Abboo sitti dheessi anallee na dhageeffadhu kaa. Amma eega mucattii wayiitu achii bahee jedhaa jirtaayyuu viidiyoo keetu arge akka atillee deemuu dandeettullee arge obboleettii tiyya. Akkuma taate ta'i manuma keessan naa fidimee akka alatti hin rakkanne bar daa'ima nama mucaa daa'imummaan biyyaa baate dhugama siin jedha. Mee suuraa isii achi erge ergite. Mucattii yoo bilbilli chaarjii harkaa dhaabatti jette anaaf mucattii wal nu qunnamsiisu jedhe kaa. Abboo Maariyaan cinqaanu gootee Anaafatis booda waliin haasofna ani bar mucattiin kontiraata wajjin amata afur teenneen. Mee achuma naa fiddure. Jirti namticha wajjin achi finnee achi dachaane namticha wajjin. Sanuu kadhadhee huccuu mucattii tiyyaa yoo kiiloon naa tare in dabarsinaaf yoo kiiloon hin tare nimmootiyyuu in deebi'adhaanii na jalaa gatti jedhee ni kadhadhee wallaahi kaleessa galgala namtitti wayii kadhadhee deemnee barakatu namtichatu birrii kafalee illee beeytaa kiiloolleen taruu didee namtichi ganaa birrii kafalee asitti taree beeytaa meeshaan. Amma ati baraan akka ajaa'ibaa kanatti daa'ifaatiniin sitti haasahaatiniin jira amma mee akkamii godhuu danda'a biyyaani dhaquu danda'u wayii hin taane ariitii kanatti awwalallee ana sababattee biyya jirtu irraa achi dhayite mucaantu waan si ajaa'ibu. Mucattii lakkoofsa kiyya kennee mucattiin na haa dubbiftuu ijoollee godhaa fi ijoollee bira haa dhayitu yoo taaksilee harkaan qabaanne ijoollee kadhadhee fi irraa kafaltu ijoollee. Mana ati jirtu kana nama hin fudhatanii sila ishii naman jettu namooleen mucattii akkanatti rakkatteetteeni dhugama jiru kana yoo itti himte galgalu mala mallee hin bulchanii. Mee atama mucattii haala kulli haala mucattii wal qunnamsiisi chaarjiin jalaa dhaabatti jedhaa jirtaami. Bal lakkoofsa kee itti kennee geesse bar. Ina dubbifteere? Maa itti beekansi dubbistee kaanii chaarjitu na jalaadha WhatsApp fi waan maraa ima qabdii. Waa hundaa ima qabdii beeyta. Nan dubbifne. Hin boottii bar sagaleen isiituu hin boottii kanaan immoo xiqqoo waatu na dhukkuba jettee achii baate warri biyyaa hin galti jedhanii dhaabatanii boolee eegaa jiran isiin diddee achiin harkaa baates kun samoona muluu kana muluu achuma tursiiseen yoo deemuun enne manuma san hin bahin jedhe. Walirratti hidhuu hin beeku jedhi itti achi deebiseetiniin bilbilee. Mee mucaa achi dhiqmeetillee waa'ee Mariyamaa haasaa jiraasi achi siqi. Mariyaa taan ta'e achi Dubaay hin jirtu san. Lakkoofsi natti meeshii anuu walirratti isin hidhaan him lakkoofsisi. Lakkoofsa sila sammuun beekami. Mee koppii godheeti. Koppii godheeti. Nyaataaf na eegaa jira. Akkasumas nu bara biyya keessan sasseeta biyya firii. Hayyee amma akka naa gootu. Amma ati yoo mana keessan bira fiduu hin dandahin ammuma tan akka godhee akka isiin achii baatu godhe akka baatee biyyuma galtu godha bakka biraa ittiin amanu jedhi ka. Ati amma bira fiduu hin dandeettu dhibbaa dhibbatti. Si akkam goota
amma jechuun amma yoo achi boolee seente akkam gootii kalaas jalaa taree wanni ni Hayyee akka taatu taate galuu qabdi akkuma diddeetiniin hafte sanitti akkuma godhu godhee galcha. Amma lakkoofsi sii kenna dhageetta. Si ani yoo dura nama akkana qaba jedheen itti hime hin danda'u wanni godhu hin jiru gali gara biyya teetii jedhin atillee afaanuma tokko haa dubbannu anaafatillee. ani yoo boolee keessa jiraate duraa siin jedhe mijattiin tumbayuu irra haa galtu. Bakkuma lukaan dhaqani jette. Jechuun maaliin bakkuma kanaa bara sarratanyaa jiru barbaadu jedhanii adda kiyya dalaysiisaa jiran anaayyuu oduu bakka kanaayyuu barbaadanii silaa haa fudhatan. Garuu kun warri sarratanyaa hin barbaannu jedhan. Hayyee kalaas bara atillee naarifataan jirtu beeyta akka arifate. Akkam godha reemee akkam godha bara akka godhu wallaalee ani bar gadi bayuu miti ammaayyuu wallaahi namtitti sodaata si haasaa jira. Hayyee. Maaliifis jechuun hojjetaa jira hojii san dhiisee si haasaa jira. Hayyee inshaallah kalaas sirraa gabaabsa akkasuma jettaan atillee ni waanuma obboleettiin ta'e guddoon siin jette godhii jedhiin sanuma itti jabeessi jedhi yoo amma xiqqoo isii afaan itti laafne hin taatu. Kabiraan moo waan siin jedhu. Yoo boolii keessa jiraatte mijattiin haa galtu yoo achi keessaa baate immoo azaa hin godhini mijatti chaarjii rakkabattee badhetti nambisini. Hayyee tole hayyee inshaallah ummayyuu hundaafuu piraankii ati na goote si godhe akkam. Astagfirullah. Aboji ke ya wallahi lazim. La ilaha illallah onni ne dabdo wallah. Aboji ke Wallahi miskiina wallahi galatoon ulfaadhati maraafuu dubbiin waanuma dhugaati beeyta. Dubbiin dhugallee ofuma keessaa qabdi amma obboleettiin tiyya galtee biyya geette jedhi. Isa akkanatti nama muddanii rabbii jedhi. Isiin galtee biyya geette beeyta. Nagayaan galtee biyya geette mucaan dhugama galtee. Galtee biyya geettee jirti. Kanatu sa'aatii badanii miti. Akkasii wallahi sirraa kafalatu filamuunatti hin deebisin laphee na cabsite gaafa san. Wallahi dhugaasi. Hayyee amma hordoftoota waan feete jedhi kaadhaa fiiteeti kun ariifadha jetteefi malee silaa ganaa sitti gadi qabu hidha. Mana goote yaagi. Dabta kun namni piraankii na godhee hin beeku. Argatte Garuu kaa bijattii dura badu wanni naan jettee miira dura na haasofte akkasuma dhugama siyaami. Mucattiin dhugama deemu heddi jedhi garuu gaafaan akkasiin jedhe san mucaan guyyama san biyya geette guyyaa inni kanaaf sitta jama siin jedhan garuu tanuma qalbii si kaa'uufi bar. Akka ati piraankiitti na jalaan ni kenneef. Naa goote wallahi naa goote jedha. Amma hordoftoota maal jettarre? Guyyaa beekta wallahi jireenyi baay'ee ulfaata. Dubbadhu kun si dhagaa jiran. Dubbadhu hordoftoota waan feete jedhe. Asumaanuu chaanaala keellee maqaa dhayi. Oh my god. Hundaafuu akkasii haa ta'u wallahi narra dalagattee narra deessittee jirti hordoftootaa fi kabajamtoota ijoollee Oromoo 5 jedha saa yuutuubi. Akkasuma jedha. Gaafa jaaffaan dhuftellee Egaa jaajenna. maatii tayaa fi inshaallah gaafa jaaffaan dhuftellee jaaffaa jedhinitti